Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu wareegamaa Qiirqosii fi haadha isaa Iyeluuxaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo duuka bu'aa qulqulluu Naatnaa'eldha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Efreem nama Sooriyaadha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 15 har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu wareegamaa Qiirqosii fi haadha isaa Iyeluuxaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo duuka bu'aa qulqulluu Naatnaa'eldha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Efreem nama Sooriyaadha. Eebbisaarii fi araarsummaan isaanii hanga bara baraatti hunduma kiristaanaarra oolee kan bule ta'uu, Ameen. Akkuma yeroo darbee har'as seenaa qulqulluu Qiirqosii fi haadha isaa qulqulleettii Iyeluuxaa as keessatti waan isiniif hin dhiyeessineef dhiifama guddaa isin gaafanna. Sababni isaas gargaarsa qulqulluu Gabri'eel isaaniif taasiseen abidda keessaa waan ba'anii fi seenaan isaanii gabaabinaan kan qulqulluu Gabri'eel keessatti barreeffamee waan jiruuf kan isaa wajjin isiniif dhiyeessina. Amma guyyaa gaafa kan qulqulluu Gabri'eelitti geenye akka eebba isaa irraa hirmaannuu fi akka seenaa isaanii fi seenaa qulqulluu Gabri'eelii dhageenyee irraa barannu akka waadaa isaanii fi eebba isaaniitiin hanga dhuma jireenya keenyaatti nagaaf jaalalaan jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Qulqulluu duuka bu'aa Naatnaa'el yookiin Simoon Qananaawii. Naatnaa'el jechuun kennaa Waaqayyoo jechuudha. Dhaloonni isaa gosa Biiniyaam irraayi. Kan dhalates Qaanaattidha. Abbaan isaa Qalayoophaa jedhama. Maatewos 10:4. Simoon Qananaawiis jedhamee ni waamama. Gara gooftaatti kan dhufe gama duuka bu'aa Filiiphoosiinidha. Kan dhalates bara gooftaan dhalatettidha. Yeroo Filiiphoos kottuu gara gooftaa Naazireet bira deemnaa jedheetti himu, Naazireetii namni gaariin ba'uu ni danda'a jedheeni Naatnaa'el deebiseefii ture. Filiiphoos garuu kottuu ilaali jedheeni. Yeroo dhaqus gooftaan hammeenyaa fi daba kan hin qabne Israa'elichi kunooti jedhee Naatnaa'elitti dubbate. Yommuu kana Naatnaa'el gooftaadhaan eessatti na beekta jedhee gaafate. Gooftaanis deebiseefi yommuu muka jala jirtuun si beeka jedheeni. Icciitiin kunis kan ibsu yeroo Heroodis Yesuus Kiristoos argachuuf jecha ijoollee umurii 2 gadi qabee ajjeesaa turetti haati Naatnaa'el gaagura kanniisaa keessa ol keessee mukarratti isa fanniftee waan turteefidha. Icciitii kana haati isaa waan itti himteef battaluma gooftaan dubbii kana dubbatitti amane. Kanaanis ati dhuguma mootii Israa'el ilma Waaqayyooti jedheeni. Biyyi lallaba isaas kaaba Afrikaa qabatee Misira ture. Lallaba wangeelaa inni barsiisuunis uummanni hedduun ni amananii. Namoonni hedduun gara Waaqayyoo deebi'uu kan argan luboonni Waaqarkee mooticha biyya sanaa kan Waaqarkee baay'ee jaallatu Indiriiyaanos jedhamu waliin wal lolchiisanii. Yeroo mootichi dubbicha adda baafachuuf waamsisuttis sodaa tokko malee waa'ee gooftaa keenya dhaloota irraa eegalee hanga fannifamuu isaa, du'aa ka'uu isaa fi ol ba'uu isaa itti hime. Kanaanis mootichi kana akka dubbattuuf eenyutu siif eeyyame jedheeni yommuu Naatnaa'eliin gaafatu, Naatnaa'el deebisee anas sis kan uume gooftaa Iyesuus Kiristoosidha jedheeni. Kanaanis goraadeedhaan mormi isaa irraa muramee wareegameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyo nutti haa araaramu, sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Efreem nama Sooriyaati. Jaarraa arfaffaa keessa kan jiraatee fi kitaaba galata Maariyaam yookiin Wuddaasee Maariyaam kan barreessedha. Kan dhalate bara 298 Mesoopotaamiyaattidha. Iddoo Nitsbiin jedhamtutti dhalate. Nitsbiin kun kibba biyya Turkii fi dhiya Sooriyaa gidduutti argamti. Qulqulluu Efreem barsiisaa isaa qulqulluu Yaaqoob isa Sooriyaa waliin ta'uudhaan yaa'ii Niiqiyaa irratti bara 325 argameera. Bara 370 hanga boqotutti barreeffamoota hedduu nama ajaa'ibsiisan qopheesseera.
haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam jaallachuudhaa kan ka'e galateeffannaan ishee akka urjii facaatee akka cirracha galaanaas naaf ta'ee osoon akka uffataatti uffadhee akka soorataattis nyaadhee natti tola jedhee hawwaa ture. Gooftaanis wanta namni hawwu namaaf kenna waan ta'eef barreeffamoota hedduu barreesseera. Innis wangeela Luqaas keessaa ji'a 6ffaatti ergamaa qulqulluu Gabri'eel kan jedhu irraa eegalee kadhannaa Maariyaam yeroo 64 kadhata ture. Kana keessaa tokko galata Maariyaamidha. Afaan inni yeroo sana ittiin qopheesse afaan Suuristi jedhamuun ture. Qulqulluu Efreem qulqulleettii dubroo Maariyaamiif jaalala guddaa qaba ture. Innis kitaaba galata Maariyaamii kana yeroo qopheessu guyyaa 7 kutaa 64 godhee qopheesse. Kanas umrii haadha keenyaa biyya lafaa kana irra jiraatte ibsuuf ture. Kitaabni kunis icciitii guddaa hiikkaa guddaa kan qabudha. Waa'ee icciitii foon uffachuu, icciitii sadummaa fi yaada barnoota amantaa hedduu of keessatti kan qabatedha. Ayyaanni yaadannoo boqonnaa isaas adoolessa 15dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, Waaqayyoo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti araaramu, sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Sanyiin ni baate firiin garaashees fayyisaa hundumaati. Sanyii Daawit kan taate qulqullina ishee ilaaleet kan ishee filate. Sanyii Daawit kan taate qulqullina ishee ilaaleet kan ishee filate. Kan kan dandeesse sanyii dheeraa malee ilma nuuf deesse. Haadha saba hundumaa nagaa Gabri'eel ergamaa taabota Musee balbala gannataa. Haadha Amaanu'eel eenyutti fakkaata? Hafuurri qulqulluu si golgeetu jira. Yaa baganaa Daawit masankoo Izraa edda isee keessaa sanyiin ni baate firiin garaashees fayyisaa hundumaati. Sanyii Daawit kan taate qulqullina ishee ilaaleet kan ishee filate. Sanyii Daawit kan taate qulqullina ishee ilaaleet kan ishee filate. ገብርኤል ማርያምን አበሰራት አበሰራት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት።